إذا جبت سجى يرى يفهم سيجار كذا بس ماشي ماشي سوري سندتو بالعجل الرجل كاجز نتيجة ما أنا جارتي كذي برجل كوي أنا جارتي كذي ناقل إنه متنجد سكاريرا جتشو ما يفاز أجن الرجل تريش مو مال برباد رومانتيكي برباد كنت كشاف ذي سونغ جدا يفهم سيجار وان ما كم يفهم سيجار جراتي سير تمام الأمة نمني يا دد أبو منام قهمت إيش هذا وتشيلون نمني يا دد ومنام جتمت يا داني ما عندك دوما قرو بقى سوري يفهم سوري جتشون إفاد كل عندي بسني ده ما cuma durat tiada waan hojjetamu waan dubbatamu waan godhamu waan dalagamu illee nama tiada qaba maal itti yaadame madha garuu itti yaadame madha ati immoo aaruu qabdu na jalaa jechuudha gurraachi kun na jalaa aaruu qabdu cululu qabu na jalaa aaruu qabu bareedaan kun mucaa qabdu bareedaan kun na jalaa aaruu qabu mucaa kee tuttuqin jaarsi kun na jalaa aaruu qabu irri waddadeera jireenyi guddiidha kasi wata dhagaa kunuu fitaasuudha kanani maali bubbuloo jira maalidha jira kunuu sitaasuudha kananta maalidha akka seexana sitti alataa jirra maalidha sosobaan jira bar sammuu tokko immoo hirribana dhowwitu seete ani kukan yoona kana viidiyoo akkanatti dukkana keessa viidiyoo hojjedhe maaliif seeti jira tokko na as faraarraatti amma dhaqee kaakufaan nan ciise jedhee koomantii ishii ilaallan nan abbade baqqaa jira. Sirrii jira. Kontaaktii na bu'e. Dhugaa waaqa baqa billic natti jedheetu yeroo sadii barreessite koomantii irra deddeebite jechuudha. Indee minaasibaan seetiyyoo jedhee jaarsa kiyya dhiifama gaafachuu qaba. Warra dhiiraa jechuudha. Otoo xaab akka hin jenne kana barumsa dura jira. Akka? Xaab jenne akka lafa akka qofaan bulle. Qofaa bullaan maaltu ta'a? Akka qofaan bullu kan? Akka baatanii jechuudha. Qofaan bulluun sin jebaka. Jira dhugaa waaqaala fidi sin agarsiisa la meeseejii ishee asirraa jechuudha. Dhugaa waaqa hordoftoota anu sila miira keessan gale jechuudha. Meeseejicha ilaalee jiraan fayyaa manarraa fudhatamuuf baqa. Na yaaddee kanaaf jecha Beqa yoo gaddite ta'e soorii jechuuf dhufee yoonatti aartee ta'e dhiifama naa godhi habiibii kiyyaa jedhuuf dhufee jechuudha. Waan dalageef yoonatti gaddeera ta'e inni kan biraa immoo meeseejichumaaf jedheeni jaarsa kiyya fayyaa masa qulluc gooteen irraa fudhachuuf ta'e hin beeku. Waan asaabde garuu irra toonuu deebite baay'ee gaariidhaan jedha. Jiraaniyyuu komanticha dubbifatee gammadaa oole sila. Maal sitti dhagaa? Mooraadhi. Ani koo lamaan tokko darrabachuun kun. Lama darrabachuun kun hafu. Habiibti kottu gaa lama nan darrabaa jedhaara waan ta'eef jiraanii kottu. Ela dhugaa fayyoon hin sobdi immoo jettu kun hojjiraanuu sila argeera komantichaa gurra keessanitti isinii dubbisa jechuudha. Komantii yeroo sadii barreessite. Gaariidhaafis haa ta'u garuu sirriidhaafis haa ta'u ani hin beeku meerre nan dubbisa jira garuu dhiifama naa godha artamte ilaasii ka'a kunoo viidiyoo isa guyyaa hojjennedha kuni haadha eebbaa afaan hojjenne jalatti fayyo qoricha keetii jira biraavuu jette. Biraavuu jettee tokko jedha lammata immoo ay fayyuu namicha qalbii qabu kana kunuunfachuu yoo dadhabde anatti dabarsi ani ittiin heerumaa maal dhugaa waaqa fudhachuu malee matu si hafe ishi isa sadaffaa immoo haadha eebbuu bayeettii koo fayyoo kana qonxooxi sirriitti mee jette.
sadii barreessite argitan. Yaanni ishee gaariidha. Yaanni ishee sadhumarratti sirriidha garuu itti na dabarsii jette. Naannoo guraadeedhaan sukutaa iddoo ati jirtutti ufee jechuudha. Hirmijjaan kun dhumaa kana qatsi godhe harka koo mangistiitti hin kenna. Mangistiin na fudhatu. Kana malee jireenyi wuddiidha. Dhirsi wuddiidha. Keessattuu sakkanaa immoo eessaa argattaa? Hin argattu. Adii isaa argachuu dandeessaa. Dubartii fakkaatu isa lippistikii dibatu isa chaappistikii dibatu argachuu dandeessaa. Isa qulqulluu gurraacha garaa waaqa kana garuu never ever argachuu hin danda'amu. Hoome beektu takka. Amma ifoonni sii godhameera. Bakka argitee miti. Har'a hojiitti deemineera. Kanaafuu maal jedhamaa jira? Itoo hawwitu itti fuftaa jechuun Amaariffaan yeroo bareechanii jedhan tokko maalidha? Maalidha? Akkam ture? የናፈቅሽ ትቀጥላለሽ። የናፈቅሽ ትቀጥያለሽ ሀቢብቲ ገልቢ ቱማ ያዱቱማ hawwitu itti fuftaa. Garuu akkanatti jettee komantii namaa hin barreessini. Kun dhugaa waaqana fakkeenyaaf maaliin gaafa machaa'e maal baasadhama jira? Dhugaatiin dhugaa dubbiin balleessuudhaaniiti machooftuun dhugaa gaafa machoofte waan garaachi keessa jirtu dubbi. Of course. Kanaaf namni immoo girrigirrii ma keessa waan yaada isaa keessa jiru ibsata jechuudha. Kolfaas yoo dubbate yaada isaa ibsateera. Qoosaas yoo dubbate garuu yaada isaa ibsateera. Yaanni yaadu. Kanaafuu ati waan lubbuudhaan jiru ta'an irra jiru na jalatti akkas dubbachuun habiibti naannoo argite ati. Gootonni argite. Dhabamana gootee fudhatta. Ana jechuudha. Mana nyaachifti isheen akka jettu. Maali akka jette bara ani yeroo inni galuu hin aarsu na dhungadha malee yoo. Kun sirrii godhan. Kan dagate. Yaa hayaati galbi maal jette? Ishee akkasii darrabataniiti. Abbaan koo akka duraan asitti meeramti. Jaartii afur qaba. Hedduma garaan isaatti tolee bula. Sadhiisi jira. Tidamne. Ani waggaa 100 lafa kanarra hin jiraadhu. Waggaa dheeraas hin jiraadhu. Kana booda baay'ee walakkaa ammaa jiraanneerra jedhee yaadaan. Kanaafuu maaf natti roorristiree? Simiti kwa harka kiyyatti hin simiti ma murtee. Atumtu ituma jira murteeffattee hafteewu yookaan lamaan kee wal faana shanya. Akkam? Sadaffaa irratti anatti aana. Kun roorroo. Eenyu qalladaan lashindee jireenyi wuddiidha irri wuddiidha. Ani kosti meena. Abbaan koo dura haadha korata afur fuudhe. Hedduma garaansa tole. Hedduma dhadhaa baqsaa nyaate. Hedduma waa nyaate. Hedduma cufa koo nyaate. Isi jira amma. Ati hin beektu waan baay'ee baay'ee jira. Kanaafuu jaarsa nama jalatti hin hawwiin. Nama jalatti hin barbaadiin yaada akkasiis hin barbaadiin. Tumatee iyyuu oskitee gara mukkee keessatti qabattee yaa waaqati naa kenni irraa balleessi. Niitii quuftuu kana dhabama godhi jettee duuba tsalooti goota. Kanaafuu tsalooti warra jal'ootaa immoo waan hin fudhatamnee fi umurii kee guutuu callaataa jechuudha. Amdina jira. Inni akkasidha. Dhugaa dubbachuu bachuu abbaan koo dur bakkuma garaansatti tole. Sadii afur warri kaan eeggatanii maawu. Inuma hawwa. Manni torbeetti naanna'ee uffata. Waan akkasii dhiisi jira. Waan akkasii waa'ee torbee, waa'ee afurii, waa'ee sadii inni hin jiru. Waanuma jiru aadaa keessa jira jedhanii koo. Kanaafuu hordoftoota keenya walumaa galattuu jechuudha. Jira ifa manaa godhetti namni qotisu mul'ata. Kun ifamni asirratti miti. Siree irratti. Inni kanaafuu jira. Inni mastibii. Mastibii osoo hin taane inni akkaataa qaban hundi. Isa durarra immoo jijjiirama jechuudha. Qixaaxi namoo akkam adabbii qaba. Bakka maalumaafuu dhugaa waaqa viidiyoo haadha eebbaa afaan hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo akka ta'uuf hojjenne malee wanti kan bira waan addaa hin jiru. Nuni diraamaa keenya hojjenne baay'een keessanillee sinii galeera akka nu diraamaa hojjechaa jirru sinii galeera piraankis yoo ta'e yaa hojiidha waan ta'eef habiibiin kiyya waan aare tokkollee hin qabu maa tokkollee miti jira. Dhugaa jirtutti himta. Dhugaan boodarra baati galgala galtee ammiti dhugaatti immoo hordoftoonni tokko dhugumaa akkasuma waan goonutti fakkaata. Akkam? Waanuma jechuun waanuma nun calaqqisiisne sun dhugaatti fakkaata. Waan nun hojjenne sun dhugaatti fakkaata. So dhugaa jirtu garuu bifa jiru nutti.
So dhugaan jirtu dhuguma jirtu. Nuyi gargar waluma keessa bulle sireema tokko wal keessa bulle. Uufuu fi argeeffachaa bulle. Eenyutu ufuurraa adda ba'attanii eenyutu urga keessatti ammoo qilleensi Finfinnee baay'ee jijjiirame. baay'ee qorra dhugaa kun kaarboon daayoksayidii wal dhunaa bulle. Inni immoo nu ho'isa nu lamaanuu ho'isa waan ta'eef akkanatti jirra. Rabbi galataa waaqayyo haa galatoomu. Hunduu gaariidha garuu nuni diraamaa makeenya hojjenneef kanadha. Kana fakkaata. Sin jaallanna ijoolleen dammaaf makaa damma shushu warri jibban beekna jaalala malee ijoolleen jaalala qofa beekna. Damma shushu jettee jira maqaa biraandii kana irratti haadha eebba kana wal lolaa oolleerra. Isheenis maa addisete damma shushuun jettu seete akte kan shirratti biraandiin kun an keenya. Danda'amu. Haqaati fi daddaa'uun jedhe. Copyrightitti ergina. Jiran copyrightii sitti ergaa. Copyrightitti ergina. Maqaa kana fayyadamtee. Nam tokkoon ishee damma shushuun koo damma shushu. Baqa damma shushu. Isheen keenya waan ta'eef akkuma sanatti si waamna. Galatooma maalumaafuu yaada keessaniifis ilaalcha keessaniifis hundi keessanuu jiraadhaa isiniin jenna. Thank you so much. Ciao.